ni amantaa? Nama ne. Du'anii kaafamuunis eega duune ni kaafamna firdiidhaaf fuula rabbii ni dhaabbanna gaarii fi hamtuudhaan ganaa rabbiin nu herreega jennee ni amanna ibiddinis jannanis ni jira jennee amanna ni amantaa? Nama naasirriitti. Islaamummaanis amantii dhugaati islaama malee amantiin biraa hundi amantii dharaati amantiin ilmi namaa gartee lafaa kanarratti uummatee jechuu ni amantaa? Nama. Tole harka kee tokkicha ol qabi qayroo kiyya. Mirgamu. Mirga ol qabi gara waaqaatitti maaliif jennaan waaqayyo tokko kanuma akkasii maashaallah. Na jalaa jettee arabiffaan jennee oromiffaadhaanis jenna tole. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun la rayba fiha ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru muhammadis nagayaa fi rahmanni isaa irratti haa jiraatu garbicha rabbii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira Iisaa yookiin Yesuus Kiristoos nageenyi isaan irratti haa jiraatu ilma rabbiis miti rabbiis miti aboo waaqummaas hin qabu ilma Maariyamaa ta'uu isaa naan amana garbicha rabbii fi ergamaa rabbii kan saba Israa'eliif rabbiin erge ta'uu isaa amanee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira jannanninii fi ibiddinis ni jira jeenaan dhugoomsa guyyaan firdiitis guyyaan qiyaamaatis ni dhufa jeenaan dhugoomsa yaa rabbi islaamummaarra na jiraachisi irran na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa xumuraa jannata naa kan maasha Allah irmii koon qanuma alhamdulillah wooman qanan islaamummaa seenan araba singoone amaara singoone shamara singoone rabbuma tokkoof masakamte ilma namaa waaqayyuu Yesuus ilma namaa dhiira kan ta'e waaqayyoon Maryamaadhaaf kenne abbaa malee akka argamu taasise aadamis gartee abbaa malee haadha malee argamsiise heewwan yookaan hawaa gartee aadamirraa argamsiise anaa fi ati harmee teenyaa fi abbaa keenya jidduu nu argamsiise isuma tokkicha sani kallatti adda addaatiin rabbiin waan fedhe raawwata gartee tahiin argamsiisa bantiiwwan waaqaa fi lafaa kana rabbiin harkaan osoo hin godhin tahiidhaan argamsiise bantiiwwan waaqaa fi lafaa guddoo tana ilma namaa gartee harka isaatiin aadamu uume rabbiin waan fedhe dalaga waan miilaan gartee miila lamaan deemu miila afuriin deemu miila sadiin deemu hamsaa igiriillee waan jam kan lafarra lo'uus kan balali'uus gartee kasamii kanarra gartee goblaa kochoodhaan gartee deemu hunda rabbiitu argamsiise rabbiitu uume malaa'ikaallee rabbiitu argamsiise seyxaanni mataan isaatu uumama gartee kan argame
kanaaf namnummaan takka kan waaqa ta'u hin jiru rabbii malee namnis waaqan ta'u malaayikaan hin taatu jinniin hin taatu insiin hin taatu dhiirtiin hin taatu dubartiin hin taatu bineensi hin ta'u rabbii tokkicha san gartee kan ijaan hin mul'anne kan hin nyaanne kan hin rafne kan hin wallaalle kan hin dadhabne kan mana fincaanillee hin seenne kan namni hin ajjeefne kan hin rafne anaaf yatiin rafaa bar rabbiin hin rafu kan nu eegaa bulu gartee saniif kana gartee baga argatteen seena baga islaamummaa dhufte alhamdulillah baga gammaddee waa hedduu si mudata maatii teetirraa gana waa si mudatan gariin maatiin gartee amantiin ta abbaa teettee si lakkifti gariin si miidhuudhaaf ni ajjechaaf asirra labsitu kanaaf gartee jabaadhu haadhaaf abbaa keetis jabeeffadhu gartee umrii isaanii haa dheeressu baradhu arra islaamummaa gartee seente barumsa akkana mana barumsaa galmeesseeti barachuu qabda dubbisuu qabda kaayyoo maaliifiin argame eessaayin dhufee garamiin deemaa baruu qabda inshallah kanumaan siin jaa garee keessatti obboleessa keenya kun olaal abdii Muusaa kan jedhu abbaa caalii jala kan jiru san foloo gootee garee gara warra garee islaamummaa dhufanii haarawa keessa si dabalee yookaan si idee ni baratta inshallah ta'ala maqaan ati jaalattu jira Irmiyaasu mashallah maqaan wangeelaati bar wangeela irra jira nabii warra raajiiti maqaan jaalattu jira ka islaama keessa nan jijjiiradha rakkoon qabu. Mashallah mee dubbadha inshallah abbaa caalee abbaa darri isinis salaamadha mee irratti inshallah sheekan keenya kun isaan si salaamatanii abbaa darri hin jirtanii abdii lachuutu haydarii fi abdiinis الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله وان هكذا نمني إسلاما وان هكذا يرون نمني أمانتا برر دكنا كسر في غير إفات واق أسدين جبروا الرجال ربي تكشف تجافت هو على نمني إسلام ما فرط على ونما جمعش سنجرو ما شاء الله أستاذ أمرك ورابر مواقنا سدير في بكتو كنت أكتر سأسين التجمع أبو مواسي بربادا خود تويد واقنا سدير بكتو كنت ما أم كم تأمي يو هفتن سدين واقع أكو مغافا كوانتا تاتري آبا أو في مار جلان سنتيغرين إري ربا خانم بين أجل so دبينا مريم أجل جفني فرات تمي كم تاتمي يو هفور لي بكتا كسي ستة جمع أخي كرولان وقبتها كداف gabrummaa akkasii jalaa rakkoo akkasii jalaa baga rabbiin obboleessa kiyyaa qaalee fi obboleessanii qabdaa Obboleessan qabu garuu obboleettiin hin qabu. inshallah akkas jira comment namaan dubbise baga nama gartee qaama lama waaqessu jira qaama sadii waaqessu jira rabbi si baase alhamdulillah naman dhibdu maqaa si baafnu inshallah Muhammadi moo Abdallah damo Isa damo Iliyaas moo Imran waan ni dagar Imran maqaan bareeda abbo Imran jechuun maatii gartee haadha abbaa Maryama faadha Imraanin gartee Imran inshallah Imran لو خليتهم يعني كان احسن لا تركزوا على أكاس يا ربي سافا لافس بريد على يخونو أكاس إن شاء الله أبدي أتم من فلو قري تجاري خيستي ولين والدبس إن شاء الله أبدي خنا فلو قري رمياز إن شاء الله تولي ايش قدير اغنو أكاس قري سجل تاني بقى إسلام ما رفته جبادو ربي سيالا فسو فيا سيكانو دلقدو جبادو مالي يعني قري وربيرات دو فخيسان سيد فانغانا إيسوس غانتي إيسوس جالتا كوتو نتي دبتي جلا ملتا دادا نتي كنا أمانا دو فيجرا كوتو غرتي غرا دكانا ديمو جرتا مال تاتي بدد ديمو جرتا أكنا سنجا دو في أرتي أنا إيسوس إنغاني إيسوس إرغما ربي جئتين فرده إيسوس ديرا إلمنا ماتي ربي تو إرغتي بيا لفا برسيسا سبا إسرائيل برسيسا تري أكم أبرام أكم موسى أكم سلامون وفيو غرا واقعيو تتياما jireenya bara baraatitti yaama maal inni nu mataan isaatu jireenya bara baraa barbaada gartee saniif inshallah akkasi in baratta nu hordofi ammallee hin baqatin inshallah kanumaan siin jedha baay'een gammadee waan si dhaamu jirtu bagga gartee ganama kanaan sigee guyyaa gaarii siifaa taatu gartee jireenya kee hanqal biyya lafaarra jirtu rabbi si haa tolchuun kanumaan siin jedha abdii biyya jirta biyyuma jiraanu inshallah idar habdalu falfaloo godha bakka إيدر كناس مرحبا مرحبا أكاس إرمي يوسف أموري كنا بساني إن شاء الله أباج علي فاس كنا برسي ساني جراني أكنا باقا هويو
Bakka Wallahi. abbaan caaleetis gamasin jira, angamanaan jira. Ijoolleen tun gidduu tana jirti. Kasii mijaa itti dhuftee yoon fi nama akkaataa salaataa, akkaataa wuduu'aa kana kanaa fi Kitaaban adda addaatti taasisee kannan inshallah. kitaaban hedduu jira nu bira. Kitaaba waa'ee amantaa si barsiisu. Follow godha lakkoofsa irraa fudhadha abbo. Warra social media kana malee kan lafarra mareeta laa yaazoo. Akkas. Rabbi isaaf إن alaaf. شاء الله جناجة كريستيانو تقلتش إن شاء الله مسلم ناس باقولنا Ayyee tole abdii kiyya inshallah rabbi si alaafisu jazaakallah. Gareessi galchanii isa follow godhi abdii yeroo walii lakkoofsa walii ergaa dubbisi inni bas. Follow deebisi fi Abbaa caalii kanaafis deebisi. follow deebisiiti. Deebiseera kun. Lakkoofsa kee keessaan na barreessita achi naasofna asirratti miti. Rakkoon qabu isiniin barreessaa. Tole anis siif ergaa anis si lakkoofsa anis asirraa bu'eetiin si erga inshallah tole. Haa ta'u. Fudhadheen irraa na baasuu fadha. Wanni kanaan ta'u anna dide. Okay abbaa caaluma farraa hin fuudha inshallah. Lakkoofsa kiyya akkasi kannaaf isaasi akkasi Masarati gara masarati darbaa masarati shaadaan qabadhachaa jirti bakka. eenyu Abjuu akkasii qabdi mitiilee mul'ataan argee rakkoo waan shaadaa qabatu fakkaata masarati. wallahi asuma diddee bararraa asuma ciisaa jirti isiinis ilmiyaas fiqiris rabbi ajabeessu maatii Isaan waliin gaammaa shaadaatti ol jedhi malee. yaa Biin akka turan miti. sa ilmi kiyya duruutti eenyuti bilbile amma heydariinsa Waaqayyo dubbii geeddareera Ustaaz Abu Muaz. Waaqayyo dubbii geeddareera masaratiin dubbisa. akkas masarat الناس السلام عليكم alaikum ترى salam المسلمين Eenyu أتي waan? ساعتي كان الرأي مسلم السلام عليكم دي أبلتي akkas